Ergaa dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota daawwattoota siifan tube akkam jirtu guyyaa har'aa kana akkuma argaa jirtan waa'ee kangaaruu qabannee isinii dhiyaanne. Kangaaruun bineensa garaa ishee keessaa boorsaa qabu yoo ta'u, daa'ima ishee akka fedhetti garaa keekkaatee akka nama waan kiisha keessa maallaqa kaawwatutti daa'ima ishee kiisha garaa keessaa keessa kaatee akka fedhe taphachiisee akka fedhe keessaa baasuu kan danda'u jechuudha. Kanaaf kangaaruun akka addunyaatti bineensa baay'ee nama raajifachiisu, baay'ee nama dinqisiisu, kan baay'ee namatti tolu jechuudha. Kanaaf yeroo itti aanu irratti waa'ee kangaaruu bal'inaan qabannee isinii dhiyaanna waan ta'eef peejii keenya kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatina. Horaa bulaa deebana siifan tube.